raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan akkam jirtu? Nagaan keenya kan kabajaa bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u. Sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessituun keessan Anseenaa Beekumaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan abdachaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin jalqaba irratti oduu isin nageessifna. Gidduutti muuziqaa ittiin bohaartu jennee abdannu erga isin nageessifnee booda dabaree ittaanuun sagantaa hubannoo beektotaa isiniif qophaa'ee caqastu. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Amma gara oduuttan isin ceesisa. Uummata Oromoo fi uummata Gumus walitti buusuuf shirri xaxamaa jiraachuun saaxilame. Reeffi namoota hedduu laga Taggasee keessaa argamuun dhagahame. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Virgiiniyaatti siidaan olaantummaa garboonfataa ibsaa ture kan Jeneraal Roobert Edwardlee akka jiguuf taasifame. Kunneen hangafoota oduuti. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Uummata Oromoo fi uummata Gumus baroota dheeraaf Matakkal keessa waliin jiraachaa turan walitti buusuuf karaa hooggantoota bilxiginnaa godinichaa shirri xaxamaa jiraachuu jiraataan naannichaa dhimmichi isaan yaaddesse ibsan. Obbo Tamasgeen Gammachuu kaleessa qaammee 4 bara 2013 yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti humnoonni addaa naannolee garaagaraa Matakkal keessa qubsiifamuu eeranii humnoonni kunneen qindeessummaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo fi uummata Gumus walitti buusuuf hojjetaa akka jiran himu. Matakkal keessammaa humna addaa naannoo sadiiti kan Matakkal keessa buufatee kunuunsi Matakkal keessa buufatee jiru. Humni addaa naannoo Dabuu yookiin Kibba jedhamu kana, humni addaa naannoo Sidaamaa, humni addaa naannoo Amaaraa, humna addaa Beenishaangul, mootummaa federaalaa immoo kan Makalaakaa federaala dabalatee kun hundumtuu humni kun Matakkal keessa buufatee jira. Kun nagaa gama sanatti jiru yookiin walitti bu'iinsa gama sanatti jiru nagaa kabachiifna jechuudhaan deeman malee hundumtuu intarastii mataa isaanii qabu. Achi keessatti keessumaa inni gama naannoo Amaaraatti dhufe amma rakkoo gama sana jiru furuudhaaf furmaata ta'a jedhanii kallattiidhaan taa'ee jiru akkan odeeffannoo argatetti uummanni Oromoo fi uummanni kun wajjin ta'eetu siluma beektaa warri naannoo Amaaraa intarastii gama sana Matakkal irraa qaban Oromoo gumsituu walii galee nu lolaa jira kan jedhu bal'inaan miidiyaadhaan yeroo garaa garaatti baasanii haasa'aa turanii amma immoo dhugoomsuudhaaf uummata kana walitti buufnee yoo isaaniin addaan baafne malee salphaatti waayyaanne gochuu hin dandeenyu isa jedhu haasaa mootummaa keessumaa kan nageenyaatti dhimma ba'anii shira uummata keenya irratti xaxaa jiru. Qindeessitoonni naannoo Amaaraas kaabinoota bilxiginnaa naannichaa sabaan Gumus ta'anitti fayyadamuudhaan dhalattoonni Gumus dhalattoota sabaan Oromoo ta'an ajjeesanii gidduu saboota lamaanitti walitti bu'iinsa uumuun tokkummaa saboota lameenii erga diiganii booda saboota lachuu qofaatti rukutanii dhabamsiisuuf karoora baafatanii dhalattoota Gumuziif qarshii fi rasaasa raabsaa akka jiran dubbataniiru. Maali kan isaan murteessan jiran gaggeessitoota mootummaa dhalattoota Gumuzii ta'an kan amma paartii bilxiginnaa bakka bu'anii Matakkal irraa aangoorra jiran isaaniin fayyadamuudhaan gosa isaaniirraa maatii isaaniirraa dhalattoota Gumuzii kan ta'an maallaqa fi rasaasa kennuudhaan qajeelfama kennuudhaan uummata Oromoo ajjeesaniinnaan uummanni Oromoo immoo haaluu kanaa mufatee Gumzoota erga ajjeesennaan walitti bu'iinsi babal'atee hariiroon Gumzii Oromoo jidduu jiru akka gargar citu kallattii kaayanii jiru. Kana irratti hojjetaa jiru amma kana. Inni kun immoo walitti dhufeenya sana cabsuudhaan erga isaanii wal nyaachisanii booda deemanii lachuu nyaachuuf waan godhaa jiran. Uummata Gumus caalaa uummanni Oromoo naannicha keessa jiraatu shira kana hubatee walitti bu'iinsa saboota lameenii hambisuun tooftaa diina kanaa ulaa cufuu qaba kan jedhan obbo Tamasgeen akka tasaa ta'ee walitti bu'iinsi saboota lameen gidduutti yoo uumamellee akkuma barametti karaa nagaa qofaan furuudhaan kaayyoo diinaa karaatti hambisuun akka barbaachisu dhaamaniiru. Chaalenjiin gama Amaaraarraa dhufaa jiru. By the way, dhimma kana olaantummaadhaan intarastii gama sanarraa qaburraa ka'ee kan waan kana raawwachiisuuf deemaa jiru caasaa naannoo Amaaraati. Kanaaf irraa argatanitti dhimma ba'anii uummata kana lamaa walitti buusanii rukkutuudha kan barbaadan. Kanaaf uummanni bara dheeraa abbootiinsaa kaakileensaa wajjin jiraatee diina lachuu kana balleessuuf xiyyeeffatee karoora baasee hojjetaa jiru. Kanaaf
balbala saaquun qaban akkuma kan dura godhan yeroo adda addaatti yaala adda addaa godhaniiru. Kanaaf gumzi amma hubannaasaa balleessuu ni danda'a. Hubannaan gumzi hundumti keenya kan beeknu. Isa kana obsuun isa kana danda'anii gumzootatti ofii deemanii gumzi dhufee nuunaa kaafatu nu bira dhufee nuwaa gaafatu osoo hin ta'in ofii gumzitti deemee keessumaa uummanni Oromoo waan kana haandilii godhee shira xaxamaa jiru kana diiguu qaba. Akka aadaa isaatti itti deemee dhibee jiru hundumaaf furmaata kennuu qaba. Yoo akkas godhe yoo wajjin mari'atti yoo gadi taa'ee haasa'e malee akka isaan barbaadan kanatti dhumaatii guddaa isaa. Dhumeen boor walitti hafuun hin hafu. Namni walitti hafa. Lafa dhaqnu hin qabnu. Oromoon achirraa lafa dhaquu hin qabu. Gumzin achirraa lafa dhaquu hin qabu. Isaan abidda kana qabsiisanii namoota murtaa'ooti magaalaa keessa jiran malee ofii isaanii ba'anii naannoo Amaaraatti nammanii saba baay'inaan kan jiraatan. Inni kan keenya garuu gara dhaqu waan hin qabneef naannoo Amaaraatti ol ba'uudhaaf isaan hin dabarsanii deemanii gama Oromiyaa karaa ittiin dhaqan hin jiru bishaan Abbayyaa guutuudha. Dhaquus hin barbaadu lafa biyya hin beekne hin dhaqu uummanni kuni jilba 10 jilba 9 kan biyyarra jiraatedha. Gabaasni kan wabii waaqooti. Walwaraansa loltoota bilxiginnaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifameen haala suukaneessaan ajjeefamanii gatamuun kan shakkame reeffi namootaa heddumina qaban laga Taggazee keessaa argamuun dhagahame. Reuters ibsa waajjira ministeera muummicha Sudaan wabeeffatee baaseen akka gabaasetti reeffi namootaa 29 laga Taggazee keessaa akka argamee fi hundi isaaniiyyuu lammiilee Tigraay ta'uun mirkaneeffameera. Lagni Taggazee reeffa namoota kunneenii Itoophiyaa keessaa fuudhee gara Sudaan erga seensisee booda taateen kun hagayya 26 fi 27 bara 2013 akka argame ibsuun namoonni kunneen harki isaanii hidhamuun rasaasaan akka ajjeefaman ibseera. Reeffi namootaa kunneen laga Taggazee keessaa argamuun wal qabatee Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa ofitti waamuun akka haasofsiiste Reuters gabaasa qaammee 3 bara 2013 baaseen ibsullee hanga gabaasni kun qindaa'utti dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa deebiin kenne hin jiru. Sababa wal waraansa mootummaa bilxiginnaa fi humnoota TPLF gidduutti dhalateen sarbimsi mirga namoomaa dabalatee lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuu fi mancaatii qabeenyaa olaanaa mudateen kisaaraa guddaa biyyattiirra qaqqabu dhaabbileen gurguddoon addunyaa fi sabaa himaaleen gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Wabii waaqootu qindeesse. Ajjechaa suukaneessaa poolisiin Ameerikaa sanyiin adii ta'e baatii caamsaa bara tare keessa Ameerikaa Minneapolis keessatti gurraacha lammii Ameerikaa Joorji Floyd irratti raawwateen wal qabatee raafama biyyattii mudate hordofuun bulchaan Virgiiniyaa Raaf Rootaam siidaa Jeneraal Roobert Edwaardlee addabaabayii magaalaa guddittii Virgiiniyaa Riichmaand irraa akka buqqa'uuf murteessanii turan falmii mana murtii yeroo dheeraa booda guyyaa kaleessaa murtaa'ee jigfamuusaa Waashingten Post gabaaseera. Guyyaa kaleessaa yeroo siidaan jeneraalaa Ameerikaa olaantummaa warra adiif mormaa ture Virgiiniyaa magaalaa Riichmaand keessaa diigutti karaa toora Tiwiiteraa sududaan dabarsaa kan turan bulchaan Virgiiniyaa Raaf Rootaam bara darbe sababiin itti siidaan jeneraalichaa akka jiguuf murteessan yoo himan namni kun uummanni gurraachi garba ta'ee akka jiraatu kan falmaa ture waan ta'eef garaagarummaa uummata Ameerikaa gidduu jiru hambisnee tokkummaa isaanii cimsuuf jedhan. Diigamuu siidaa jeneraalichaatiin wal qabatee olaantummaa warra adiitiin cunqurfamaa kanneen turanii fi sirnicha hammeenyaan kanneen yaadatan lammiileen Ameerikaa kallattii garaagaraan gammachuu isaanii yoo ibsatan warri akkuma kaleessaa olaantummaa barbaadan ammoo bulchiinsa Baaden komachaa jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiru. Itoophiyaa keessatti garuu siidaan mootii sabaaf sablammoota biyyattii garbummaa jalatti ittisuu bira darbee harkaa fi harma muraa ture diigamuu osoo qabu ministeerri muummichaa Itoophiyaa Abiy Ahmed haala hammeenya uummataa dhaadhessuun siidaa dabalataayyuu maasaraa mootummaa keessatti ijaaruu fi haaromsaa jiraachuun kan yaadatamudha. Qindeessaan Liiban Jaarsooti. Sababiiwwan waraanaa vaayirasii koronaa weerara awaannisaa tasgabbii dhabuu gabaa hongee fi balaa lolaa Itoophiyaatti mul'achaa turan irraa kan ka'e ji'oottan 6 as deemanitti hanqinni midhaan nyaataa lammiilee biyyattii miiliyoona 13 ol ta'an mudachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Sagantaan midhaan nyaata addunyaa World Food Program gabaasa toora marsariitii isaa irratti baaseen akka mul'isetti baatilee 6 as deemanitti beela mudachuu maluuf fursiisuuf doolaara miiliyoona 426 dhaabbileen deeggarsaarraa akka barbaachisu beeksiseera. Kanumaan wal qabatee kutaalee wayita kanatti biyyattii gara kaabaatti lammiilee miiliyoona 7 ta'an beelaaf saaxilamuu ibseera. Deeggarsi maallaqaa doolaara miiliyoona 426 dhaabbilee arjooman irraa yoo hin argamne namoonni miiliyoona 4 ammoo kan gargaaramaa jiran balaa hamaaf akka saaxilaman sagantaan midhaan nyaata addunyaa cimsee akeekkachiiseera. Liiban Jaarsootu qindeesse.
Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Sagantaalee raadiyoonii Dirree Shaggar hafan waliin tura. Oromiyaan halalistu. Oromummaani barii miidhagummaadha. Adaasaa baaruun waan guddaadha. Oqasaa ibsuun namummaadha. Ofallaaluun bar gadummaadha. Oromummaani barii miidhagummaadha. Adaasaa baaruun waan guddaadha. Oqasaa ibsuun namummaadha. Ofallaaluun bar gadummaadha. Oromummaadha. Gabrummaadha. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajjabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeeftee awwaala dhoowwite Alamaayyoo isheetiitiif gaggeessaa kabajaa gootee jirti. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaas hin daganne. Kun qophii keenya hubannoo beektotaa torbanitti sa'aatii kana isinii dhiyaatudha. Barreeffama har'a qabannee dhufne kana kan nu gumaache Lubbicha Lubeeti. Qopheechaan immoo Dubee Wayyeessatii kan isin biraan ga'u ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Namni Oromoo ta'e tokko namni sammuunsaa qajeelchee yaaduu fi daba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru argu ani lammii Itoophiyaati jedhee yoo kabajaan isatti dhagahame inni jiraatti kan du'e malee kan nama jedhanii lakkaa'an ta'uu hin danda'u. Kan hin beekne kan dubbiin hin galleef garuu barsiisuun gaariidha. Kan ta'e jedhee Itoophiyummaa jalatti adoode waliin garuu haasa'uun of dadhabsiisuu waan ta'eef itti dhiisuu wayya. Warreen dubbiin hin galleef kanneen nuti lammii Itoophiyaati jedhanii yaadaniif garuu iccitiin Itoophiyummaa keessa isaa jiru maal akka ta'e dhugaa jiru itti himuun dirqama nuti ta'a. Itoophiyaan kaleessaas Itoophiyaan amma koloneel Abiyyiin gaggeeffamtus Itoophiyaa nafxanyaati. Kana jechuuf ragaa hedduu gadi guuruu dandeenya. Kaleessa qaroowwan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka Maammoo Mazammir Oromoon haa baratu. Misooma qabeenya keenyan ijaaramnee biyya keenya haa misoomsinu kan jedhaniif kaan ajjeefamanii kaan biyya ari'aman kaanis hidhaman. Bara sana kanneen taa'anii hoggaa Maammoffaa fannifaman akka tiyaataraatti ilaalanii koflan kanneen Oromoo kana waggaa 100 duubatti hambisuu barbaannaa maaliif baradhaa jettanii kakaastu jedhanii qaroowwan Oromoo ajjeechisan garuu tibba kana ekeraan isaanii badhaasa fudhataa jira. Dhaabbanni Daani'el Kibrat gorsaa ministirii muummee Abiy Ahimadiin gaggeeffamu tibba kana muummicha ministeeraa duraanii Hayila Sillaasee kan Akliiluu Abtawaddi jedhamuuf erga namtichi du'ee waggaa 48 booda badhaasa kenneefii jira. Itoophiyaan har'a eenyu harka akka jirtu kan hin hubanne yoo jiraate nafxanyaa harka jirti jennaan. Barreeffama kanaaf kan sababa ta'e irra caalaa du'a artistii Amaaraa Alamaayyoo isheetee ilaalchisee gochaa aanga'ooleen OPDO yookiin Bilxiginnaa dalaganidha. Muummichi ministeeraa Bilxiginnaa Abiy Ahimad du'a Alamaayyootiin gadda isatti dhagahame yoo ibsu Itoophiyaan warra isheef hojjeteen yoomiyyuu ni boonti warreen kunniin du'anis hin duune farfatamaa jiraatu malee jedhe.
Gaggeessa irrattis karaa Daani'el Kibratiin ergaa dabarfateera. Adaanechi Abeebes warreen gaggeessaa adda babaayii masqalaatti huccuu gurraacha uffatanii argaman keessaa tokko turte. Abiyyi waa'ee nama du'e kanaa waan fedhe jechuun mirgasaati. Adaanechis akkasuma. Garuu dhugaasaa yoo walitti himna ta'e Alamaayyoo Isheetee akkuma weellisaa biraa sirbee hordoftoota isaa gammachiisu sirba isaatiin maallaqa argatee jiraachuu malee biyyaaf maal dalage. Namni kun akkuma weellisaa kamiituu jaalatamaadha. Barreessaan kunillee sirba isaa ni jaalata. Garuu wanna namni kun kophaatti biyyaaf hojjete quba hin qabu. Arjoomina maalii oole, tajaajila maalii kennee, rakkataa kam gargaare. Haa ta'uutii otoo Haacaaluun maaliif gaggeessaa akkanaa dhabe, maaliif gaggeessaa adda babaayin masqalaa haa hafu, qeeduma abbaa isaatii Ambootti akka hin argamne humna waraanaa irraan garagalchanii dhorkan. Maaliif guyyaa tokkotti nama 700 ol ajjeesanii 33 hidhaatti darbatan. Haacaaluu miti osoo biyyaaf hojjechuun nama badhaasisee afoo qawwee fuuldura dhaabbatee OPDO onnachiisee 4 kiiloof isin tu'aanee farda keessan kaasatii masaraatti qajeelaa jedhee wayyaanee biyyarraa ari'e. Haacaaluu miti kan guyyaa tokkotti fardeen 300 mi'aaf fe'ee ayyaana Aduwaatiif Shaggar fide. Haacaaluu miti kan midhaan kuntaala 300 maallaqa isaatiin bitee fe'ee lammiilee keenya Harargee naannoo Sumaaleetirraa buqqa'aniif geesse. Otoo biyyaaf hojjechuuf ta'ee isa caalaa biyyaaf hojjechuun eenyutu maqaan ka'uu mala silaa. Akka iddaalootii baalli dangaggoo akka iddaalootii baalli dangaggoo jette ijoollee biyyaa magaal qalloo nu isa daakam maaliif booddeetaaf wal qabannee kaan jajjabaannee kaana jedha Oromoo. Garuu Haacaaluun Oromoodha kaa. Haacaaluu fi kanneen isa fakkaatan Itoophiyaan akka lammiitti otoo hin taane akka diinatti farrajjee jirti kaa. Itoophiyaan kaleessaas Abii ijaaruuf ifaajus Itoophiyaa Oromoo ofirraa dhiibdu, Itoophiyaa Amaarummaa leelliftu, Itoophiyaa Oromoota impaayera Itoophiyaatiif illeen oolmaa guddaa oolan addunyaa irratti biyyattii beeksisan kan isaan ijaa Oromoo ta'aniif qofa bakkaa fi kabaja isaaniif malu dhorkitu. Itoophiyaan nafxanyaa Oromoof kabaja hin qabdu, marartee hin qabdu, akka lammiitti hin ilaaltu. Kanaaf Itoophiyaa tanaaf Oromoon maaliif du'a? Maaliif jaawwii yookiin alaabaa mirmirsa? Maaliif ittiin of maree uffata? Maaliif guyyaa Itoophiyaa jedhee kabaja? Itoophiyaa isa hin kabajne, isa hin jaalanne Oromoon maaliif jaalata? Kana Oromoon marti of gaafachuu qaba. Ibraahim Malkaa yookiin Takkaaleny Hordofaa namni jedhamu kan bara wayyaaniin dargii aangorraa ariitee Shaggar galte itti aanaa durataa OPDO ture akkas jedhee ture. Itoophiyaan Oromummaa koo hin kabajne bakka kumatti haa ciccittu. Dhaadannoo kana nama meeqatu yaadata laata? Ibraahim televezyiinii Itoophiyaa irratti kana dubbatee otoo torban hin gahin aangorraa darbatame. Bara jalqabaa sana wayyaaniin booji'amtoota OPDOtiin nuti marti naannawa keenya bulchina, nuti marti walqixxeedha jettee isaan sossobaa turte. Akkas jettee jara abdiidhaan guuttee of cinaa hiriirsiteeti kan Oromiyaa lixxe. Garraamiiwwan akka Ibraahim faa dubbiin dhuguma itti fakkaattee turte. Akka keessa beektonni dubbatanitti wayyaaneen erga Shaggar galtee booda sabboontota OPDO keessa turan mara taataqitti walitti waamtee rashantee jedhama. Kan wayyaaneen of biratti hambiftee warreen ajajamuuf tajaajiluuf ergamuuf itti tolan kanneen akka Minaasee Walda Gorgis yookiin Abbaa Duulaa Gammadaa, Taayyee Taglamaariyaam yookiin Kumaa Dammaqsaa, Annimuut Dabalee yookiin Baacaa Dabalee faati. Kanneen boodarra itti dabalamanis kan akka Baayyuu Gurmuu fi Alamaayyoo faa biiroo maallaqaa kan ture haala dhoksaan ajjeefamaniiru. Kana bira darbees bara 1989 akka lakkoofsa Habashaatti miseensonni OPDO sabboonummaa qabu jedhamanii shakkaman 10,000 gimgamaadhaan miseensummaa keessaa ari'amaniiru. Bara 1996 ammoo miseensonni Oromummaan itti dhagahama jedhaman 7,000 mooraa raayyaa ittisa biyyaarraa ari'amaniiru. OPDO keessatti miseensonni bara wayyaanee aangoo fi qabeenyaan kennamee fi haga gaafa sirni Addawaayii jiguutti turan amanamtoota wayyaaneef ergamuuf Oromoo saamuu fi ajjeesuuf bitaman qofa akka ta'an wal hubachiisuun gaariidha. Dubbiitu dubbii kaasati malee OPDO faarsuuf yaannee miti kan seenaa kana kaasne. Xiyyeeffannaan keenya Oromoon lammii Itoophiyaati. Oromummaan biyya Itoophiyaa kana keessatti bakka isaaf malu qaba. Maaliif dhabe jennee wal gaafachuudha. Qabsaa'aa fi buleessi Oromoo obbo Ibsaa Guutamaa waggaa 57 har'aa dura
walaloo afaan Amaaraatiin barreessee mooticha Haayile Sillaasee fuulduratti dubbiseen lammii Itoophiyaa kan jedhamu eenyu maanna'u Itoophiyaawii jechuun gaafii gaafatee ture. Gaafiin sun hanga yoonaa deebii hin arganne. Otoo akka har'aa kan habashoomee bilxiginnaatti hin galin, otoo galgala ofii hin balleessin, Leencoo Lataas waggaa 30 kana gaafiif deebii barruu Salaam jedhamu waliin godheen akkas jedhee ture. Nuti Oromoon jechuusaati. Lammii Itoophiyaa ta'uuf dura mari'achuu qabna. Itoophiyaawii lamahoon madaraadar allebbin jedhe. Warri Habashaa faranjicha gurraacha jedhanii itti qoosan. Itoophiyaan sirna impaayeraa kan ijaarratte Oromoo qabattee ta'ulleen Oromoo kabajjee hin beektu. Adawaa irratti gaafa Xaaliyaaniin mo'atamtu jeneraalota waraanicha irratti hirmaatan 10 keessaa 9 isaanii Oromoota akka ta'an seenan ni ibsa. Kanneen keessaa 2 isaanii kan yeroo hundaa Habashaan maqaa dhooftu Gabayyoo Gurmuu fi Baalchaa Saafooti. Walqabannee kana jedha Oromoon kololee koo koturree koo Oromoo koo kotaadoo koo inaasofnaa hin mari'annaa nagaa fayyaa waliyaannaa. Gabayyoo Bimoot Tatakkaa Baalchaa Madfii Aggalabbaach Bichaa Labichaa jechuurraa kan hafe Gabayyoon yaadannoo tokkollee argatee hin beeku. Manni barnootaa daandiin addababaayin maqaa Gabayyootiin moggaafame hin jiru. Baalchalleen taanaan waldaa fannoo diimaa Raashiyaatu hospitaala amma Finfinnee bakka Lidataa jedhamutti argamu maqaa isaatiin moggaase malee mootummaa Habashaa miti. Itoophiyaa dhaabuuf qusee diinagdee yookiin hafta gorgis diinagdee caalaa namni dhama'e hin jiru. Kitaabni Piroofeesar Baahiruu Zawudeetiin qophaa'ee waggaa 3 dura maxxanfame akka ibsutti quseen otoo walirraa hin kutin taskaara Minilik waggaa 7 baaseera. Minilik du'eelleen duuti isaa otoo biyyatti hin himamin waggoota muraasaaf wayita dhokfamee turetti kan biyyattii olaantummaan gaggeessaa ture qusee mataasaati. Quseen ofii isaatiif aangoo qabachuu dhiisee Iyyaasuu irratti fonqolcha mootummaa godhee duula erga lammii isaa Oromticha Walloo Muhammad Ali irratti gaggeessee booda sagaleetti Muhammad Ali cabsee booji'ee sidhee Tafarii Mokonnon Haayile Sillaasee nama aangoo irratti baasedha. Itoophiyaan takkaa qusee galateeffattee hin beektu. Siidan quseef dhaabbate yaadannoon quseen ittiin waamamus hin jiru. Bara dargii jeneraalonni biyyattiin qabdu kan leenjii fi muuxannoo olaantummaa qaban marti ilmaan Oromoo turan. Kanneen akka jeneraal Damissee Bultoo, Maarid Nugusee, Raggaasaa Jimaa, Taarikuu Aynee, Irqihun Baa'isaa, Mardaasaa Leellisaa fi kanneen maqaa hin dhahamin hedduun ilmaan Oromoo turan. Milishaa keessaallee kan akka Alii Barkee kan taankii meeqa gube ilma Oromooti. Itoophiyaan kun takkaa galatoomaa hin jenneen maqaan isaanii hin dhahamu. Itoophiyummaan sirna nafxanyaa aangorra jiruu fi inni dura dulloomee ajaa'ee jige Itoophiyummaan isaaf faarsan olaantummaa Amaaraati. Itoophiyaan isaanii kan Amaara kabajju kan sabootaa fi sablammoota biyya sanaa 80 ol ta'an diineffattu waan taateef Itoophiyaa ilaalcha akkasii qabdu keessatti Oromoo fi saboonni fi sablammoonni biroo nuti lammiidha jedhanii of moksuu hin qaban. Nuti lammii Itoophiyaati jedhanii ittiin boonuufis qabata tokko dhiyeessuu hin danda'an. Mee ammaa kana mootummaan bilxiginnaa Abiy Ahimadiin gaggeeffamu bakka inni Oromoof qabu fakkeenya tokko kaasnee haa ilaallu. Tokkoffaa Abiy Ahimad dura gaafa aangootti dhufu artistoota Oromoo mara alatti hambiseeti asmaarii Amaaraa walitti yaamee waliin mariif taa'e. Kan lammataa gaafa masaraa Minilik haaromsee eebbisiifatu artistii Oromoo tokko otoo hin waamin asmaariiwwan Amaaraa of cinaa hiriirsee Oromoo walaloo barreessisiisee arrabsiise. Sanaafis harka dhahe. Kan sadaffaa artistii Lammaa Guyyaa Itoophiyaa bira darbanii nama muuziyeemii Afrikaa dhaabanii biyya sanaaf gama aartiitiin oolmaa guddaa oolani. Bara dargiilleen taanaan Bishooftutti dargiin mooraa wiirtuu goototaa yejagnochi ambaa jedhee dhaabe nama suuraan nama ajaa'ibsiisu miidhagsanii fakkiiwwan kaayyoo wiirtichaa ibsuun mooraa 10 ta'uu biyyatu beeka. Artisti Lammaan gaafa boqotan Abiy Ahimad gaggeessaa nama biyya sanaaf oolmaa guddaa oole gochuu dhiisii maatii isaaniitiin jajjabaadhaa hin jenne. Kan afraffaa Aadde Abbabachi Goomanaa dhiyeenya kana du'aan boqachuu isaanii ni yaadatama. Hojii isaanii tartiibuun hedduu ulfaata. Ilmaan biyya sanaa Eertiraa dabalatee gaaraa dakaa walitti guuranii guddisaniiru. Ijoollee 7,000 ol daandirraa guuranii guddisanii jireenya guddaarran gahaniiru. Leenjii ogummaa bananii hojii dhabeeyyii 60,000 lakkaa'aman leenjisanii hojii qabachiisaniiru. Biyyis addunyaanis Maariyaa Tereezaa Itoophiyaa jedhee isaan beeka.
lubbuu meeqa nama du'arraa hambisanii hiyyeessa meeqa guddisanii biyyaa fi sabaaf bu'aa tartiibamee hin dhumne dalagan akka ta'an otuma beekamu Abiy Ahmed maatii fi biyyaaf gadda ibsuu hin barbaanne. Qabxii shanaffaan Abiy Ahmed bakka Asmaariin Amaaraa walgeessatti deemee haasawa gochuun innaa fedhe otoo isaan waamicha hin godhiniif tasa argamee ajaa'ibsiisuun innaa fedhe masaraatti waamee daawwachiisuun inni ilma eenyuu akka ta'e saba kam akka ol kaasu sirna akkamii akka ijaaruuf dhama'u nutti argisiiseera. Namni kana mara argu Abiy ilma abbaa gadaati jedhee namicha Oromoo balleessuuf mootiiwwan Oromoo harkaa fi harma muraniif deebisee siidaa dhaabuun waaqeffataa jira. Oromoo garuu maqaa dha'uu ni lagata. Sirnoonni isa duraatis akkanumatti Oromoo ofirraa dhiibaa turaniiru. Kanaaf egaa Itoophiyaan keenyaa miti nutis kan shii miti kan jennuuf har'aaf nu ga'a horaa bulaa. Ammam geessa bitaa biyyaa na dhageessa suman jaallee orma keessa gad qabduu kee nan balleessa ol kaaftuu kee nan eebbisa. Oromiyaan halabis halabis. Oromummaan barii miidhagummaadha aadaa sabaaruun waan guddaadha kookasaa ibsuun namummaadha ofallaaluun bar gadhummaadha. Oromummaan barii miidhagummaadha aadaa sabaaruun waan guddaadha kookasaa ibsuun namummaadha ofallaaluun bar gadhummaadha. Ormummaadha gabrummaadha. Akka iddaaloti baali dangaggoo akka iddaaloti baali dangaggoo jette ijoolleen biyyaa magaal kalloo nu isa daakam maaliif booddee taaf wal qabannee kaan jajjabaannee kaana jedha Oromoo wal qabannee kaana jedha Oromoo kololee koo koturree koo Oromoo koo kotaadhoo koo hinaasofnaa hin mari'annaa nagaa fayyaa waliyaannaa dargaggeessa ammam geessa micaa biyyaa na dhageessa suman jaallee orma keessa gad qabduu kee nan balleessa ol kaaftuu kee nan eebbisa. Iyyaa seeni oda kaako yabooka iyyaa seeni oda kaako yabooka iyyaa seedaka siyaadeeraka iyyaa seenulee siyaadeen dhufee kotta akka taanu gargar hin baanu iyyaa seedaka siyaadeeraka saawwa dhagaana kotto baafanna baadiin balleesse korree kotta raaramna kanyiitii jirbi uffee gaalachaa asseqii sirbi korree sobdee dhaabata alola maaloo. Yaa seeni oda kaako yabooka yaa seeni oda kaako yabooka yaa seedaka siyaadeeraka yaa seenulee siyaadeen dhufee kotta akka taanu gargar hin baanu. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar